Islam kana hunda sadarkaa qaba. Nan beeka. Bakka nagaan nuuf Sabra keenya. Sabra keenya. Farhaan akkam nagaadhaa jirta Farhaan? Maali? Farhaaniin ganda tokko bar. Wal beekna sirriitti wallaadha. Jazakallahu khair habibi. Rabbi si jaallatu akka namni si jaallatu kana rabbiin kabajaa siif haa kennu. Egaa ulfaadhaa galatoomaa. Galatarraa maali kubbani malee waanan jaallatamu waanan qabutti bakka heti isan duwaalee bukuwan qabu biyyi bar. Walillahi alhamdu inshallah waan jaallatamu hedduu qabdu. Karaan isinirra ummata baasaa jirtanii karaa guddaa nu caalayyuu isin tumaadha. Karaa isin waa dalagdan irratti ummata waa ittiin naan ummanni fudhate malee keenya qofaan hin dhufne ummanni Farhaaniin osoo hin beekiin raayyaa beekaa otoo daawwa Farhaaniin nagahin daawwa raayyaa saniifu inshallah karaa irra baasteerra ummanni deemee nutti achas dhufe osoo karaatiin baasne sun hin jiraanne nurra deemee dhufuun qoraatti hedduutu jira nu bira akka taphaatti hin gahamu. Jazakallahu khair saniif siin jedhaa kabraati inshallah sagantaa waan yaannetu jira asirratti dubbatuun barbaannu waan keenyatu jira waan sana haasa'uudhaaf bilbilli dur naa kennite sun naa dalaguu dide sila jumaan gaddaatti ummataan na deeggadhaadhee ture sinsi argachuu dandeenye sanammoo kophaa kiyya murteessoo osoo hin taane ustaazota xiqqoo waan irra bebbeekan kana bebbeektota kennaa waa mari'annee waan jarri nuun jedhan gadi ummatatti baasna jenneetu inshallah ummata kanaaf warra islaamaa dhufaa jiru kanaaf waan tokko jira saniif inshallah si dubbisna keessaanii haa ta'uti jechi atamma dubbatte xiqqoo tokko darbatte yoo miizaanarra kaa'an garuu akkuma laa ilaaha illallah ni bara Muusaan mee jecha waan kenne jedhe rabbiin gaafnaan laa ilaaha illallah fi otoo garii waan kana sirra keesseetu sanatu garagalcha jedhan dubbiin guyyaa muluu dubbannu caalaa yookaan kan dubbataa turre caala miizaana waan kaastu wayii haasofte nama onnee qabuuf onneen jira sumayyaa tokkittiif dubbatte laakiin ammoo sumayyoota hedduutu kanarraa barate dheen abdii qaba jechaati dubbatte kana dubbiitti koo hiiteedhaa gadhiistaa nama hiikkateef hedduudha hiikni isaati umrii nu dheeradhaa nu duraatiin badinaa ummata keenya nu jajjabeessa isintu nurra bakka qabaa isintu nurra dhageetti qabaa isintu nurra dubbii beekaa nu ziyaaruun dagatina inshallah ta'ala mee gara sumayyaa maalitti dhagaame gara shitti isin dabarsineeti san booddee carraa isiniif kennan inshallah ustaaza kiyya. Assalamu alaikum ustaaza kiyya. Turkii qabi. Waalaikum salaam. Wallahi man dubbadhu jechina jalaa badeera. Dorki jaraa qabee ko yaadani. Beetaaf ta'uu godha. Jara biraan itti fakkaata. Eesh ustaaza kiyya jalqaba irratti rabbiif jechaan isin jaaladha. Rabbiin keessan dhireessu. Amiin yaa rabbi. Isiniin jaallaa namummaa akkasumas hayyuu beekaa sila taatanii fi ammas dammoo baay'een isin jaaladha. Sababbiin isaas jaalala oromummaa jaalala namummaa qofa osoo hin taane shaadaa takkittidha walitti dhabneerraa alhamdulillah. Isinis akkuma jettan raayyaa keessan 20ffaa keessatti isa kamii dhugaan isa kamii dharree addaan baafadha hundaa jettanii akkuma ustaazni kenna jaanillee karuma sana addaan baafannee karaa kanarra dhufneerra isinirra dammoo waan guddaa deegna waan ta'eef waan guddaa nuuf dalagaa turtanillee of hundaattis abdiin kan kenna rabbiin gaditti isinidha. Ani karaa kootiin isin argisiisuutti baay'een gammade garuu akkan isin argadhus abdiin qaba sababbiinsa rabbi firgama rabbiitu argadheera waan ta'eef isinillee akkan argadhu abdiin qaba ture alhamdulillah argadheera rabbi waan hunduu hin danda'ama ani yaada kana qofa qaba jechaan qabu galatooma. Ulfaat wanni ustaazonni keenya beekuu qaban waan ustaazonni keenya beekuu qaban tokkotu jira wanni ustaazonni keenya beekuu qabanu gaaf tokko walgayiidhaaf inni wallaggaan Qilxukaarraa dhaqe walgayii ani dhimma masjida ijaarsisuu dhimma madrasaa waan adda addaa ijaarsisuuf Sheekh Muhammad Amin waamanii jennaan Qilxukaarraa dhaqe. Qilxukaarraa gaafa naqu namni inni bakkee kana islaama jibba jedhamee waan adda addaati jedhamee nutti himame hawaasa Oromoo keessa namni namummaadhaan nama kabaja safuu waan qabuuf wannin hawaasa kana ummata kana itti hafe wannin ummata kanaaf ammallee nuti waan goone jedhee fudhadhuuf hawaasa kanatu ummata ofiiti jennaan yoo inni waan fedhe hordofe safuu qabaaf maal jennuu qabaaf hawaasni Qilxukaarraa isa ofii kiristaana naannoo sana baay'ee ortodoksiitu jiranii isa ofii kiristaana ta'anii
namoonni marga fudhatanii abaaboo fudhatanii kiristaanonni masqalaa sirra kaayyatanii ana qabeenya isaanii ana godhatanii tokko shabakaatu mokoraa jira networkii shabakaatu yoo shabakaan keenya shabakaan keenya karaa dheeraa deemee kanatti fakkaata Jalla, Osana, ergaa takka gurra isin gubachuu feena. Gara sagantaa qabnee turre. Turkii natti fakkaata. Kellee rakkisaa jira Abu Sabraddiin. Midhagaa maama. Abu Sabraddiin. Dhagaan jira. Akka gaariitti dhagaamaa jira amma. Wantatti isin keessaa naasaftan kun maal ishee TikTok. TikTokitti kanan qabu. Tuttuqta maqaan ishii inshallaati ayyee duuba. TikTokitti kanan qabu. Hin qabu hin beeku si garuu oduu si dhagayeera. Namni moo'ina hamiin dhagaye namni nama ta'a baay'ee amataa gaana waan hin beeku amataa oda baay'ee amatamti wantattiin kun kanaaf moobaayiliidhaan qabu achi keessaanis wal arguu dandeenya bilbila koorraan wal arguu dandeenya wanni akkasii yeroo ijaarame khayriin eessayyuu yoo jiraate hin saammanna miilaanuu hin dhayinaati tiiktookiin dhaquu dadhabuu miti miilaanuu hin dhaqna waan ta'eef bakka barbaachisaa ta'etti owwaachuudhaaf qophiidha. Namumti gara kanatti nama dhufu jiraannaan namumti haqqi barbaadu jiraannaan namumti itti sababa ta'anu jiraannaan filatamuun maaliifin nagaafachiisa maaliif na filate namni maalin itti godheef maalan godheef maal jedheenaan isa jedhu waan ta'eef maal na biraa qaba anoo waan gooneefi anoo takkaati kitii hubachite lafaa fuudheef hin beeku filatamuun kun maal jechuudha jechuun hedduu na dhiba ani akkuma ati beektu nama waa nama gumaatallee nama godhuu miti nama beekee nama waamu miti waan na bira jiru kanas hin beeku yoo na bira jiraasetti immoo hin beeku isas kanaaf waamamnaan owwaachuudha qophiidha gaaf tokko anaaf Ahmadiin Jabalii fi Qamar Hussein bulbulaa kanarratti daawaa gabaabaa tokko goonee namni kun namni 675 shaadaan qabate duula jabaatu nurratti taate na booddeellee haa ta'u malee immoo duulli nama jabeessa malee takka nama laaffisee hin beeku dhiirti duulliitti duulame hin jabaatti malee maarakaa keessaa lola keessaan baqattu wanni namni itti nama sodaachisu guddaan isaa du'a jechuun waa afur itti deebi'u jechuudha tokko namni bishaan irraa uumame bishaanitti deebi'e tokko namni qilleensa irraa uumame qilleensatti deebi'e tokko namni biyyee irraa uumame biyyeetti deebi'a ilaa ani raayyaan waan biraatiif kan hin mul'anne isa rabbii kootii wajjin wal arguudhaaf haajomu sana wanni namni du'aan nama sodaachiftuuf wallahi waan ani dabarreesse tokkotu jira isin nageessisa maa inni du'aan maan nama sodaachifti jedhee tan barreesse isin nageessisa rabbi jedhee waraabee du'a jechuun waa afuriif nama saaxilti sodaattuun waa afuriif saaxilamti tokko dirreen olaallaa baqatti lama qadar rabbii irraanfatti sadii nama isii mo'ateef gadi jetti hin jilbeeffatti afur aduwwii diina fira godhatti sodaattuun aduwwii fira godhatti dirreen olaallaa baqatti dhiira akkamitti gadi jilbeeffatti qadar rabbii irraanfatti dhiirtii kana keessaa qabaachuu qabduba kanaaf akkamitti rabbii wal argaanu argameeti boyaa hin argamuufi malee isa dina hawwanii itti dhaqanuu barba itti dhaqanuu jechuun hin danda'amu hin ta'ullee utuu waan gaaf tokko kaan tokko ta'anii quraana qaramu maali biyya turtanii maal teessanii quraana qaraatu jaarsa nanaa jedheen gurbaan tokkotti dhufe
jennani ma wana fagodu faniyani rabbi kizena kabu ejji kabinji qur'ana wajini na kabu famale ejji kabinji qur'ana wajini kabamu famale ani ma wana fagodu fani kizeni na kabe sami kana tolbe male sabi derufte na mijatti kana jechu rabbi nodu mali pote se qur'ana qarati bisi jede dima ina fure reke aha akasaw bakuma gali la bideka jechon sanodu kana bali qur'ana qara ajira bale wallahi amana namlikum lisadib dibitoko namala ajira chun wallahi wanta tingu ambari duto nabdu ani mon kabu wanta tigana kabu kuma sadib dibitoko ajira akana kuni namlikum lisadi kabe dinidha qabenyi irra caala irra kasaraman nuti alla keessa jirru qabenya nama kasarre qabenya nama kana fakkaatu namuma sa'atiin waan namuma irraa barbaadamu birakai waan namuma irraa barbaadamu irraa fudhachuu wallaaleeti namoota kana kasaraa walla guyyaa kana gootu kanaaf qabenyi namni kumni sadiif dhibbi tokko yeroo isaa dagatee hojii isaa lagatee namni kumni sadiif dhibbi lama hojii isaa dhiisee si dhaggeeffachuu si hordofuu jechuuni hedduu waan bira kaayyattu qabaachuu qabda waan itti kennatu qabaachuu qabda guduunfaa ta'uu qabaachuu qabda irra qabeenya wahii jechuu beekuun illee dirqama ta'an siin jedha. Masha Allah umri dheeradha wallahi ustaaza keenya rabbi umrii sinaa dheeressu inshallah wanni osoo ni turkiin nan qabne dubbachuu barbaadu Abu Sabraddin al tokko asumaan dhaggeeffadha ergana ergattanii jirtan isaan biratti na ergattanii waan na ergattan san isinummaan kallattiin itti madaabu marhaba ergaan dhufe naan jedhee mana na fuudhee dhufe mana na fuudhee ergaa kana asumaan dabarfana ustaaza ergaan asumaan dabarfana Daarusalaam markaza Daarusalaam kan barattoota gartee hedduu barsiisuun gartee irratti argamu akkasuma imala islaamummaadhaa hajuu ijoollee gara islaamummaa dhufan hashaadaan qabatinillee warri nu bira barataa jiran sagantaa kana milkeessuudhaaf majlisaalee biyya keessa argaman majlisa Sheekh Musaa Suwaala, Sheekh Alii Fallaana, Sheekh Usmaan Durri majlisoota jiran kana hundarraa afeerraa guddaa goonee sagantaa guddaa qopheessaa jira gara zuumii irratti jechuudha. Gartee ijoolleen imala shahaadaa dhufan kana hunda achirratti qophii guddaa takka qopheessinee isin argachuudhaaf halkanii guyyaa isin eegaa jirra. Ustaaz Sahabuddin hin cinqine akka gartee inshallah gamana nuuf fidu akka qophiin tun hawaasa birallee geessu bal'inaan achirratti waan dhiyaatutu jira waa garii manatti hambifatanii waa garii gartee ni dubbatanii waan hambifannus qabna guyyaa saniif ammoo isin achitti argachuu nu barbaachisa. Ustaaz Farhaan dabalatee konferensii guddaa irratti kan islaamaa imala islaamummaa ta'e jiru markazni Daarusalaam miidiyaan Daarusalaam qopheessee gara zoomiitiin isin eegaa jira. Qophii sanirraa hadaraa imaanaa akka nurraa nafne sheef raayyaa keenya kanuma dhaamsi guddaan. Nuuf kenne rabbiin alhamdulillah taate waamamuun jiraannaan owwaataan isin jiraata wanni isin beekuu qabdanu Ustaaz Farhaan Ustaaz Abu Sabraddin Aadde Sumayyaa wanni isin beekuu qabdanu rabbiin nu alas nama qaba gaafa nu jirrus diiniin kun jiraataa dhagaye gaafa nu hin jirres jiraachuu gaafa nu jirrus jiraataa dhagaye gaafa nu hin jirres jiraachisee adhaan nu gahe nuti saham waan jedhamu tokko jira hitaa hiree yookaanis immoo qooda tokkitti keessaa fudhatteeti kana deemtu qooda maaliitiin fuula rabbii hitaadha malee diinii yatiimaa mitii kana quba qabadhu abbaa qabaa quba qabadhu rabbiin nama biraasitti tolfataa quba qabadhu wallahi la ramadaana darbe nama meeqatu bilbilaan shaadanuu qabate kanas ginee hin beeyne dhageenye hin beeyne waa tokko hin beeyne keessatti ijoolleen naannoo kana naannoo nuti jirru kana baay'ee qalbii keessaa nu qabdi ijoolleen namni akka ijoollee naannoo kana tarii nutu naannoo kana jiraadhaaf ta'ee hin beeynu ijoolleen naannoo kana jiranu numatu waan jaraan maluu fi akka jaraan maluutti hin qophaa'ini numatuyyuu yaasii yookaanis immoo doofaa ta'e malee ijoolleen naannee kana aqlii bareeddu aqlii baagaarii simannaa gaarii himannaa gaarii illee beeyti keessattuu ijoolleen karaa galaan kun ijoolleen karaa ammayyaa kun keessattuu ijoolleen kun as baatuu kun akkuma beekamu akkuma dhiyeenya kana waloo quba qabnutti asuma kunoo yaa akhii gurbaan tokko Muusaa Oromoo gurbaan jedhamu tuni
salaalee achi Kaalifoorniyaa taa'eeti salaaleetti haadhaaf abbaadhaa daawaa godha bilbilaan salaaleetti akkatti rabbi nama qabuun sitti maa jira salaaleetti Gwaasiyoonitti annan beeka Gwaasiyooni miilaan keessa deeme jalduu ana beeka miilaan keessa deeme miila kootiin keessa deeme beeka jalduu Gwaasiyooniin ana beeka miilaan keessa deeme kichee ana beeka miilaan keessa deeme naannoo Adaabargaa waan jedhamu kana meettaa naannoo kana keessa miilaan keessa deeme beeka hawaasa namni hawaasa ofii maalummaa isaan beene waa'ee isaa utuma silaa hambi dhufee na gaafate maal jedhee namatti maa jechuudhaafan naannoo kana keessa deeme beeka nuhi alas ijoollee waa ofii iyyaafataa jirtiin siin jedhe amma dhiyeenya kana wareegamaa caaluu booddee ijoolleen keenya walitti dhiheenyi nuti qabnu jarriyaa caaluu ajjeesuun waan nu walirraa fagaannu si'anii ta'a yookaanii waan nu walirraa fageessu si'a yoowwan tarii ittuu walitti nu dhiyeessee deeme hawaasa keenyaanoo ittuu walitti qollofee deeme ittuu walitti deeme ittuu wal barbaachisee deeme wareegamni Hacaaluu Hacaaluu itti dhabne malee wareegamni Hacaaluu hawaasa keenya kan walirraa fageessu tun ta'ini kan walitti dhiyeessu kan wali barbaachisu kan wali nuti ammallee taaziyaa Hacaaluu siichi dhayna yoo barbaadan immoo ganaa dhaynaa gasiich nuti akka keenyatti hiriyooma namooma wajjin qabna nama hiriyooma wajjin qabna waan tokko waan waliin hojjetaa ture qabna yaada waliin qabna Hacaaluu wallisaa qofaa miti jechuudha maafani malee immoo waan biraatti akkana jalaan fudhanne Hacaaluu wallisaa qofaa miti haasaa beekaa haasa'uu beekaa namatti haajoma nama kan kanaa wajjiniin takkaa adda bagaan takkaa mul'ifee himee beeku malee kana wajjin adda fagaasee beeku nuyi addan fageessine ittuu walitti nuyi malee ijoolleen gosti fira isaa ijoolleen meeqa kan gara islaamaatti dhuftee yeroo ammaa kana keessa ijoolleen baay'ee waa barataa jirti isiniin jedhe hanga nama kanarraa guduunfadhaa. Mashallah. Jazakallahu khair. Rabbi numri si adere ustaza kenna ka akhiraka dunya ke hundayyu hojjata jirta akhiraka li rabbi ha bareechu akkuma sirratti si bareeche inshallah anje tojraate jediti nas tokko intu gashine fi sire bisna ustaz nama kan si jallatu afam raadu isaati jirani akka malee yeroo yodhan manni gariin waa'ee kee dubbatu isheen waa'ee kee roon dabaatee dubbatti isheenis reeshaa aadaa qabatte nama cimtu wayti isheen tokko si gashine deeqaa lama dhiifama waliin sumee ምንም ችግር የለውም አስገቧቸውም ይግቡና ያናግሩን በተቻለን መጠን እኛ የሀገር ቤት ቋንቋም ቢሆን የሀገር ቤት ስላችሁ የመንደሬን የሰፈር ልበል ቢሆን ያው እንናገራለን አስገቧትና ታናግረን ምንም ችግር የለውም አየንቱ ገሽኔንቱ ካለሽ ላኪልን ሱመያ ትመለሻለሽ Sumaya ndee bitadifama waliin garuu. Mee ilaalan jira. Allo jettee ergiif inshallah kunooti. Faraallo silaas turte miti ምንድነው የምትፈርቂው ጊዜ አልነበርሽም? Video amma situ ustaz nashina ko Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ያዩ አይደለም ያው ፈራጅ መሰለኝ ተከፍታለች አንተ amma sana me jollewa jeda marhaba ignedo አከፍቱም ያው ድምጿን እየሰማው ነው እሺ ታምጎል እንቱ ይሰማ ቆይ ቪዲዮ ባኑሽ አሰንጀኒ አቢን ልበስ ብዬ ነው ግዴታ ቪዲዮ ኮን ነው ማለት በናጅርት ኦኬ እንጂ ናው ሳት ቆጀት ኡስታዝ አቡ ያሲር አጀለኒ ይርታሚ አቡ ያሲር ወጀብዱላ ለማጀብዱላ ሜ ጉማታስ ኮፔሳ ማለ ጉማታ ኮፔስተኒ ሰስዴሳ አይ ጉማትኒ ማለኒ ታዘብ ሰበረዴ ጉማት ናመሻዳ ኢኮኑ ሰበራ ኦኬ ጉማታ ይዋመዱ ፉባተኔ galgalate akasina firra namni kala namni ወንዲዳ bekama wayitu jira ፈዛሁዲን አየ
تيكو سن نوب سمي أستاذ وأكبت قبضات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. እንዴት ነህ ኡስታዝ? በጣም ነው የምንወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። እስካሁን ድረስ ግን መጀመሪያ ገምቻለሁ አስለን ሰርፕራይዝ ሲለው እርግጠኛ ነኝ ኡስታዝ ራያ ባበጫ ሊያመጡልኝ ብዬ መጀመሪያ ገምቻለሁ አይደለ? ናም እና ግምቴ በጣም አስደስተኝ። እንደዚህ ደግሞ ስላየንህ በጣም ደስ ብሎናል። በጣም እኔ ወላሂ እኔ እንደብል አላውቅም። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። አመሰግናለሁ። አላህ ይጠብቅልን፣ አላህ ይጠብቅልን። በጣም ነው ነሽዳን ወላሂ ከመጀመሪያው ጀምሮ ኡስታዝ ፈርሃንም ያውቀኛል። መጀመሪያ እስልምናን ስቀበል ጀምሮ የመጀመሪያው ዳዓዎች አሉ አይደል? እነዚህ የበድር ዘመቻን ምን በአብዛኛው በአንተ ነሽዳ ነው ያወቅኩት ከማንበቤ በፊት ማለት ነውና እንኮራባለን። አሁንም ቀጥልልን፣ አታቁም ነው ማለት የምፈልገው በአማርኛ። ምክንያቱም ኦሮምኛ ብዙ ተስተካክሏል። أيها المؤمنون أسكننا سببات يا الله ممريا قرآن يا من نبت كأنتكم نبت سلمان كسربت وانقوا مقبيا بيانا ولننا نعربت انديت للهيون السبب له نبت وصارا سمر دال تودد كبت أقر زرين ودال تفتر كبت كالله تعمرات تقنزبت فكرا سببت يا الله نو برجاو فسبحانه ربي ما لنا سواه إيه لانجي تلنا كيف جانو مسلمين الله يكبر أستاذ خير ربي موليسنا ده رئيسو نما يشوف جراكا دقيقة كتك أستاذ ورا ميديا أنا رتي كابسو جبا إسلامو مرتي قرآن جرانتو أسجل جرا أستاذ فلان مجيد بلتي قرآن جرانتي جبا قرآن جرانتو جرا إساسا دقيقة شو تكو شو خاني نيفي علامة أتاني مرحبا أذانين زوري تسلسين ديما nama lama ke caranggal jauh Ustaz, nama lama tu apa? Aye. Lagi kata tu. Marhaba. Aye. Gumaca ke nyamuk presiden mo? Guya segan dicakap, guya segan tak kerja buta ulama afirusan afirre jirap orang di pinne siarkat cukup fabi Ustaz akan tajiru. Guya tu pun bukan ni amu mana sona menggal cina guya tu pun bukan. أجرتي نيني بساب قلقلة موجية لا نيني بساب يا سعدي قلقلة استو ويا استو سعدي سيمي جايرتي شكو فمالين منهم دي أي بيجرا ويا أستاذ أنا ويا جراتي نوع تعملي أنا كم تبيا كم شيء كان جرينو كانوا جتني في دنجرو أنا رماجم فلا تايا يا أخي نمنيو جتة في ده تعبي في ده لفتو عم تسو سو لفتو عم تسو يني مساتف ብቻ ከቀረው ይሄ ለኔ በኔ ላይ የተሸከምኩት እዳና ወንጀል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መስራት የነበረብኝን ሌላ ሰው ሰርተው አምጥተዋል። ነምኒ ወጀቴ ፊት የጀናና ድርማችሁ ደቡጀቹን ፈፋ በጣም ከባድ ለኔ ወንጀል ነው። ምክንያቱም እንኳንስ በሚዲያ እንኳንስ አላህ ባገራው ይሄ እኮ በጣም የገራ መስመር ነው። የገራ መስመር መገናኘትን ያለ መሳተፍ ወይ ደግሞ ሰዓት ያለ መስጠት ብሎ ማለት ለምን ሰዓትን እንደምሰጥ አላውቅም ማለት ነው። ለዚህ ሰዓት ካልሰጠው ለእናንተ ሰዓት ካልሰጠው ወደዚህ ለሚመጡት ወደ ጀነት ወደ አላህ ቤት ለሚመጡ ሰዎችን ቦታ ካልሰጠውና ጊዜ ካልሰጠው ለምን እንደምሰጥ ራሱ አላውቅም ማለት ነው። ናፉን ገለጀቹዳ የሆኑ ዋንከና ቢሮን ከኒኔ ዳሩ ሰላሚ ቢሮን ከኒኔ የሆነኔ ወሩማ ገነማ ዋሙአተው ነመተኮ ፊሰተው እኙ ፎተው የየሮን ከኒኔ ዋየሮ ከነኑ ፍቱና አንገለጀቹዳ ማናን ዋየሮ ከነኑ ቢወላለ ጀቹዳ ማናን ከናፍ إيرتيو جتة في الدي كتونيا دونا ما جتة نانو فينيا دو يجوم فافا. ما شاء الله. مرحبا أستاذ خير قالت تومي أستاذ أحمد في أبو مصعب يسأل جراني إسانه والقلشة أمو إن شاء الله نتطربان كنا فيسا وأنت تمرن نجر يوروب بيجي كما أستاذ صاحب الدين سبيس ابنا إن شاء الله أستاذ. أبو ياسري واتكرم بربان. إن شاء الله تقريبا نقولي. أستاذ رايا أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني نبيني أسكي سنجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حذيفة كم جردان؟ نقار ربي ده كم فيا ربو. الحمد لله قالت ربي. قالت ربي دي الحمد لله رب العالمين بريد جرى فاروق الرحماني كلو
دراني سقلي ولا قونو جبادا جلما أمامو يعني الآن العالم كالقرية الدنيا نتوما جنتو كوتي ولا غاجرتي نعم أكسي والله إذا كان كيسا أرجعون كيسة تيمو بكنا من التكسار وتوابو بتشون سلا بكنا كانت نمني كسارة الدنيا كنت تبي جدما دعوات تقول دا جتة نجار منك فرنكا كيسة نتباسات التكسارة جتة نجار تمر الدنيا كنت تبدا جتة نجار كنت تبدا جتة نجار تمر كنت تبي جدما كنت تدعوا كل دا كنت تكرر بيتنا موما جتة نجار كايون يونيفرسيتي بيجتي الدنيا كان كيسة تيجي بوري فميف بكا adult age بكا غرتي يرو عمرين غيسا عمرين درجة عمرين درجة جتي كوسنا كيسا بكا تو كوتي ولتي في دنيا تي بزاروتو رسلانسا يونيفرسيتي نما بكا دعوات باكو غرقل جيت جولين أكاسي كاربي مقلب الأمر بريني بكا ربيت الجيرة يونيفرسيتي يروادا هاي سكول لي يروادا كوليجين في العالم بكا يتنامني تقرر بيتي والوامتاي بكا يرو جرسل adult age جداني ساعتين جرسا كنتي فتن يهودان يروسا كنتي فتو future planning جري كايتنو planning ديرادا planning ديرا سنة كيسا ساعتين نمني بدو دندو ساعتي عمري وقا كودا فولي جلكابي هم وقا دي دمي ترباتي جداني لفكا يتني كب ساعة بلسو دندنيان نما تلچون دند أمو جتي لفكا تنان إنو مايو نمني ساعة توليو مالف جنان كم بكتي ولي تربورا بي يونيفرسيتي ولي فدو فاجرا أستاذ فرحان بايه بيكا وان بيجا كنا كيسا وان كاتا براتو بيجا كنا كيسا بايه بيكا ني اجولين اي سكولي كيستي والله وقادر بيك وفا نغارا ناما ميكا تما ميدياتي ناسوب نغانو تلا اسمه كاليسا كنا وانغرا غتي كنا بكاندوب نغاي سلاو مالي اما اكما كنا بلال يا رب تيك توكين كانوا بدي برا أذاني نورتي أذاني بلال نورتي أذاني بابا أذاني أستاذ بلال ناولتي دي هنيان كمنو هجي ساوند ساجلا دي مني لالا يروم ما كان كيسا نانو أومو غلب نانو كي نكون بيتين كون بيا دعواني رتينو جتام نبرا سيتي ديرتي هاجمتي يروتي هاجمتي وريغما هوريتي هاجمتي وريغما سموتي هاجمتي وريغما واد بيسوتي هاجمتي ريبدا بني واد بيسوتي هاجمتي وابيكني مونا ما كنوتي هاجمتي استاذ بلال ينيا كنا نانو اومو غلب جرا نانو امتا امارو كيس جرا نانو امتا اكا خلق من اكا دلتين ديمو كلها فتالفارق اكوتوات كلفتين ديمو كيس جرا والله ياتو كيس دي ميداوا غودي ربي ملكيس وتاتي إنه ما ملكيس نما بايه رمضان نظر بكيسا يروب بامور راهيدا جرو سنة كيسا رمضان نظر بدعوة كيقولي نموت ميك شادار كتشيسه نموت ميك أما كقربان كل سبورتي وانا ددات تياجمو نين تياجمو ما نيني بيرا بتني كوبان جرتو برانسيو جين إنجرا والله كوبان جرتو والله كوبان ديمتو جتشو كفتي تياجمو مالي ربي غافا كنو نما غريدا لافيسه أنا ما يوتي نما تكو فيدي نانجت بيكم فيدو هي ساجل كبا كتي عسام وان مبيو مالف جنان نبرنجرو نككنا اسم برا كان ورجرو برجرا نمون دبرنجرو أبو معاذ واللافتو الجنة أمريكاني تاي واللافتو الجنة علم بابا الدين نعم أبا سامي كماتو وارس اندبو أبو معاذ سوني نما لافا سنتين بكاتين ونسم بيكو كبرن أما جبادا واتو كنت بيكما أبا إسان نما جبان أبا إساتو نما جبان أبو معاذ ميتي دبنا باسا برجرا أبو معاذ أبولي وانكو سدي كبا مباجات كاجران تفكاتا كنان إركتير تستاد أبولي وانكو سدي كبا أبولي وانكو سدي كيسا جا حافظة أمريكاني تاني إجولين سن أمريكاني تاني أبان إجولين كو سدي كيسا نما كو سدي كيسا كو جا حافظة أبان بايرة تلفو شمام مدينة نتوار كيو في سانيتي في اسمه أزينا مسجد توفيقي بايرة تلفو بايرة تتابو كانتو قماتا دوبيدا تايهم لتايفي حملة تايفي شيطان الراقبا كانت تجباتو كبنا من جزاك الله خيرا والفادا سكنتا اتيان
Guyyuma tokkotti hin dadhabsiisnu. Ani hin dadhabuun. Ani galak na koy nama way jira. Ani ni tagal. Yeroo taa'utu gabaabaadha waan ta'eef malee hin dadhabanii isaan waan kana keessatti agarsiisa. Baddeen inshallah kan jiru keessaan siyaasuuf na amma bileetti kennaa tokkotti kennaan kun inshallah achuu baatte galgala. Kenna. Mee'uus. Wayyee nagaa jirtu. Meeyas beeyme. Koddu meeyas beeyti. Unoon ustaad raayyaa jira. Dukana gammadee Sheek Raayyaa yommuu isaan argu. Dhugaa dubbatu imaantu naqabe yommuu isaan argee jedhuun gammadee. Isaan jaaladha du'aanumarranu. Isaan qabsaa uummata keenyaa isaaniiti. Dhugaarra raayyaansa annoone. Nashiida isaanii hedduu kan nama boochisu ani kiristaana garuu hedduun isaan hordofa dhugaa dubbachuuf nashiida isaanii hedduu dasana jedha. Uummata keenya faa bira dhaabbatu isaanii hedduu dasana jedha dhugaa hedduun gammadee nu jiraadha umurii dheeradha. Akkasiniin jedhu anirree shaadaa qabachuudhaaf duraani qophaa'atti kan jiru barachuun jira qaatarraa'ee. Garuu iddoo tiktookii bannettanii anatti sinitu shaadaa na qabsiisa jedheen. Ammoo sultaan amma salaataaf qophooftan waan ta'eef galgalas boruus haa ta'u yommuu si feetanitti. Salamaat nagaan si biraa jiraata. Niitoorkii kee rakkisa. Citaa jira ustaas sagalee. Sagalee koo rakkisaa jira. Niitoorkii qabe. Obsi nuuf. Sama Farhaan. Amma dhuftee. Dhugaa dubbiin na jala namni amma jiraate malee amma jiraatu hin beekne tiktookiis hin beeku saayibuddin tiktookiin komii baay'ate jennaanii ani takkaatti seenee hin beeku amma immoo bu'a qabeessa akkanaa eega ta'e hin jiru amma ustaas Farhaan irraa utuu dhaabbadee jiru shaadanaa qabatte jecha reefu galgala ga'uu koon beeku eenyuun maqaan si jette kenna rabbi namaa kenna bar kenna keenya galgala ga'uu keenya gaaraantiin qabnu guyyaanuu murtaa'e hin beeynu hamma jiraannu hin beeynu jiraachuu keenya nu ofitti himuu hin dandeenyu hin jiraanna abdanna malee jireechisaan rabbi harka rabbii jirti malee waan harka namaa jirtu miti waan khayri ta'utti baallaman kennin gaaf tokko namichi tokko ergamaa rabbii bira dhufee lola Uhud kana isin gargaaruun barbaada shahadaa qabadhumoo jalqaba lola lolee dhufuu jennaan lakkii lola si lolini maarakaa sin dhaqini jalqaba shahadaa qabadhu jedhan rasuulli dirree Uhud bakka namni itti horii walitti qabaachu akkanaa'e amma ka shahadaa qabadhu re'ee jalqaba shahadaa qabadhu malee hojii rabbiin beekamuu jennaaniin jalqaba shahadaa qabate shahadaa qabate namichi sun salaatan salaanne sooman soomne zakaan baafne hajjiin goone waa tokko hin goone kan jannataati. Maaliif dhaqee shaadaa qabatee ibaadaa tokkitti utuun godhin rabbiin achumaan fudhate duniyaarraa gale namichi sun shaadaa qofa jedhe. Kanaafan obboleettii koo qabeenya koo eenyu si baasa? Nu baastan? Laa nu beessa. Viidiyoo keessatti shoo'ame deebisee erga. Maanurraa baasee? Ni be. Kennaan nu baase. Galchiin hin baanoo ta'e kennaas isas galchi deebise. Maal anas na baafte? Hin baasne ustaad. Ayyee nan baasee dara. Annam tokko hin baasu ustaad maal taate? Ayyee niitoorkii kee taa'aadheetaniini. Mee deebisee? Warri mootii dara qabdan rabbi ustaadaan akkan tu'inela. Kenna jirta kufaati kennaan jirti fakkaata. Kenna. Kennaaleen gabuuti. Ajaa'iba rabbi. Ustaad nama ichaaran. Warri mootii dara qabdan. Maal jechuudha? Ajaa'iba abbo. Cufan.
Videoon. Dukkanuma keessa taa'eerra maqaatii ifaan nuti dhaame ifaan biyya keenya akkuma kana akkuma barbaade. Utuma ifeeyyuu ifaan isaatti dukkana ennaan inni dukkanaa. Maashaallah ayyaaf shira. Guyyaa kamisaa salaataa srii booda kan dagan sagantichi. Saayibuddin argu manatti beeka mana kan koo beekaan dhufu. Asrii booda wayyaa Ustaaz Habibi. Kamisa? Ammaan beeka sa'aatii isinii mirgaa isintu beeka. Sa'aatii isinii mijaa'utti maddaa sa'aatii sanis dhaabee. Okay. Waraani wajjin dubbannee warra dubbannee wanni sitti Saahibuddin si beeksisa. Halkan sa'aatii 4 booda faanaa mijaa'ana irra caalaa. Anis halkana sootee bareedinatti fakkaataa iyyuu. Halkan sa'a 4 booda faanaa mirgaa'ana. Akkasila. Marhaba. Waan beekuuf isaaf hin mijaa'u baay'ee romaanii. Afeen kun bineentini lamti zuumii lamti kun. Mee kennaa ni jirti kennaa dafiseen. Tokkitti ittiin barata qaba hin gurra karufii dannafa kan Tokkoon rufee damanaa qabda biti ishee. Rufeedaa TikTokii banuu jammarte Ustaaz. Maashaallah. Naabbanti rufeedaan waan hin beekne qabdi. Maashaallah tabaaraka rahmaan. Rabbi murii. Rufeedaan ni kenne Aada ilmootii bar. Maashaallah. Akkasi. Eegaa. Mucaan seen. Ilmoo argatteetti. Akkasi. Yaa salaam. Yaa salaam. Maashaallah. Geessiyyuu jechuudha. Allahu akbar. Ana kaakayyuu argeera. Maashaallah. Maashaallah. Ammallee dabalaa argaa. Akkamitti as baasuu didesa? Viidiyoo keenya hin baasu. Waan gootan amma mucattii ammaa shaadaanaa qabsiisaa mabiraatiin keenya dhufe. Qoyaa isin wal qabsiisa Ustaaz isin barbaaddi isheen hin bahina. Hin ergenne Ustaaz ilaamaa isheen. Isheen karaa isinan gaafadha qoy karaa keessaa gaafadhaani isheen galgala naan jettee turte. Okay galgal saganticha galgala guyyaa kamisa irratti sirreeffanna inshallah. Qoy mee nambar reessaa fi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nasiraan olee jirtaaboo. Akkam nagaa jirtanii? Fayyaa nagaan alhamdulillahi rabbil alamin. Akkami jajjabaataaboo? Maga jiraata wallahi dheengaddamaa jamaa keessan biraa nu jalaaf darree Ustaaz Kaamilii fi Sheek Jamaaliin Dr. Muhammad Sanii waliin turre. Magaalaa dhaabbanne waan jedhe gurguruu keessan hin qabu. Waan an gurguruu danda'u immoo jarri naa jomanu. Ashee. Karaatti wal bira dabarfanne. Maa waa itti nuun erginaaree Ustaaz Raayyaa noomaan ergine. Ahmadiin galchaa. Waan nama nutti hin kennine dhammaa nu dagattan. Waa tokkoyyuu ganama subii deemaa jirra jedhaniituma galgala natti mahmadani waa tokko garee kana dhaqaa jira waan kanaaf deemaa jirra jedhanii natti himne. Okay, homaa rakkoon qabu yeroo biraa yoo namni biyyaa dhufu waan erguun dagatinaa jabaafe. Akkasii baga nagaa dhuftanii wal agarree. Kennaatti bilaan jiran kan obsi inshaallah. Ustaaz Ahmadiin yeroo tokko Ahmadiin gazzame. Raayyaan of. Isaan galchuu fi anu naasirki hedduu dhiifama naa godhi. Nama Farhaanii wajjiniin hojjetu. Wa barakaatu. Ahmed akkam fayyaadhaan nagaadhaa boo. Alhamdulillah jirtu ustaazii kiyya fayyaa keessanii nagaa keessanii. Nagaan alhamdulillah rabbil alamin akkami fayyaadhaa jirtaa boo. Alhamdulillah rabbil alamin. Eessa jirta nagaadhaa biyyi nagaadhaa. Suufi. Nagaa alhamdulillah Dubaayin jira. Maali jaatu ko jira kanuma hojii kan kee kan hojjetu eenyuni gurbaan kafaa sun kan kafaa keessaa nama amansiiftu tokko isuma kana fakkaata footokooppii. Jaatu ko tuwaa gartee footokooppii kooti jetta Ahmad yeroo hunda an gurbaa sana siseefa injiin qaban ture amma dura gurbaan godhi boongaa jira afaan kafayiif afaan qabuu dubbata boongaa jira naannoo boongaa dhiyeenya kanallee dhufee asitti waa waraabee deeme. Stuudiyoo abitti dhufee waa waraabee deeme. Kitaaba argee ijuujaan kun asliin isaa kafayyee asliin isaa kafayyee baangonni suma fakkaata hojii kan jiru faanatti fakkaatan baay'ee gaariidha akkuma Ahmad Rabbi
rabbi sira kan hojii to hojjetan nan argaa baay'ee hojii sun hojjetan farhaaniin yaa'u muuxannoo argateera farhaan yeroo dheeraa muuxannoo namaas ayinatiin deebiin sundasaa baay'ee akkuma muuxannoo argateetti fakkaata jajjabaadha na gargaaru hundi keessan iyyuu rabbiin nama laaffisee bakka namatti itti laata salaan amma lafa ifaan dhaame malee nu jirra ammallee silaa duraanuu ifaan keenya iyyuu dukkana fakkaata nanitti dukkanaa Aye, me Ahmed to kita sagale ke diwanu waje do. Inshallah tirsa waje do kanu jadi inshallah. Aye, inshallah. Ustaz Raya jechuni nama shirki ke sadi shirki Islamumma shirki sajirtu ke sagama tauhidatti nawam te Ustaz Raya ba macagalato mi ulfadu wanin si jedhu wan tokkodha. Hundi guyyaa qiyaamaa qullaa isaa fuulduree rabbii dhaabbata qullaa duree rabbii dhaabbatu rabbi sin taasisiin jedheen du'aa isii godha yaa rabbi narraa dhaga'i namoonni jala jirtan kulleen keessan ilmi namaa kamuu guyyaa qiyaamaa qullaa isaa dhaabbata Ustaaz Raayyaatiin rabbiin qullaa isaa fuulduree dhaabbatu rabbiin hin taasisiin keessi isaa guutamaa isa qullaa isaa rabbiin isaan haa taasisu inshaallah Gansha Allah namoota biraaf hin dabartee fi waa tokko qofan dubbadha ani nashiidota kee wadhanii gadiidha kan toohidaa kan qabadhu na taasisee gara diinii toohidaa kanatti na fid isaa birratti tu yaa kan nama karaa bade qajeelchitu ana bike walitti naansitu yaa kan booda kaaftee dura nam zaaku bat taula limu ya rahimu la ilaha illallah kan jechuru makan ko yumbe ko an kan imbeku Lakki yaabbolee soomriin karaa kamuu yoo inni fedhe malee sirratti hin argamu. Maaluu yoo hojjete rabbiin komatamu. Walli inni hojjetu xiqqoodhaan jedhamu beekumsaan hojjetaa malee hin ajajamu. Beekaa hoggaa haadhaa waa isatti himu. Hakiimun aliimun jalla subhaanii khitaamanuu sochii kennee himaanii. Garee muka guddaa dalatee baadhisaa jalatti wal ga'ee buna faadhaabsisa. Awliyaa tasaa irree faadhaabsisa. Awliyaa keessatti nu haajaa baasaa jedhee kasa kunundi shirki dalam kodesisa sasa baisa tuduresa biraye sawan kabuski itu kamanu sanji imani Allah pede mare siratina wanni hojjeta malee na ajajamu beeku Masyaallah. Allah Akbar. Aye. Insyaallah. Nama kuping terangkan. Allahumma kana bina rahmata nagaa keessa jiraadha ustaz. Laakiin daakuutiin dhiyaate fakkaata. Sa'aan gabaabbatee aduun lixaa akaata. Fasaan danate wajjibbaan jabaata. Duniyaadhaaf maraata. Fa'innaa lillaahi astaghfirullah raadhiba lillaahi. Agara bolesa maaliif taata gowwaa karaa guddaa dhiiftee maamarsita bowwaa jahannama keessaa ta'uun qabdu quwwaa faaniqa kee malee maaltirraa si dhowwaa daddafii toobadhuu gara isaa deebii astaghfirullah raadhiba lillaahi. Toohida baradhaa hadaraa yaa namaa keessattuu ijoollee barsiisuuf sardama otoo nurra jiruu gurguddaan odhama. Sharri nutti haguugee shayxaanii nu falma yaa rabbiin dandeenyu gubaa jahannama isatti salaama jenna yaa ilaahi astaghfirullah raadhiba lillaahi. Sanatu yaadanne onneen nama bakaa dubbii machee sanaa eessa kan konnaqa naa barbaadaa michuu jira karaan bakaa utuu maqaa qabuu jijjiirama maqaan utuu harka qabuu kan namaa sadiqa utuu miila qabuu baatameetti dhaqa mana gallinoollee jaatanii isaa bahee astaghfirullah raadhiba lillaahi. Ahlii keessi geessee la hadiisitti dhufa daanyaan gooftaa guddaa lama sitti dhufa akkas. Allah.
يا رب نجان باس يا رب نجان باس جزاك الله خير حبيبي بارك الله فيك والله أننا ما ترساسة والله ربنا ورينا كيف هادرس إن شاء الله وأنت جنب تكونجرو أكاتا دوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. الظهري صلاتين في الظهري صلاتين في وين دراتين تاني جدي أصوم في قروه. هندمنا نمو صلاة الأفكار أجرا إكام. Gaggabaaf sa'atii Kamera, amma kamera. Dakiiqota qaba bittiin isin kennu. Gaggabaaf seetiin ergaa koo dabarfadhaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanuma. Arguun dandeessu jechuudha ustaaz. Nin dandaasi ustaasi dubbisaatiin jira bar. Ati faana arguu dandeessa barka gaariitti ati na dhaquun dandeessu farhaan na dhaquun danda'u bar. Maaliif jennaan na arguu danda'a kallattii beeku karaa beeku. As keessa nu jirta ustaaz as keessa na jirta takkaana keessa hin baane. Miti isa qalbii keessaa jedhaan jiru maa qalbiidhaa ittiin qollofame moo gadis bayyaa tokko tokko bakka deemu qaba. Marhaba akkasin na argattanu gochuun nan danda'a. Mee gaafii maal qabdaa kamera dhayne sanaan naanu ergaa kee naa tumurii farhaanati immoo sheek Abu Sabraddiin mucattii amma barbaadaa shaadaa qabsiisaa dikkoo rabbiin itti nu gaafata argitanii kaatanii maaliif gadhiiftan dikkoo nuun jedha yookaan bilbila karaa isaa ibuddiin bilbila kan qofradhaati bilbila kooti bilbila si walitti naayidha. Shaadaa qabachuun si dirqama maaliif jennaani amma jiranne malee amma jiraan nu beeynu yoo diqqa isii kana furannee fuula rabbii dhayne hin beeynu yoo diqqoo isii kana jecha rabbii namaa dhiise hin beeynu ilaa abdiin isin rabbi irraa argachuu qabdanu ustaaz Barhaan yaa ustaaz Abu Sabraddiin atis ustaaza keenya dhaggeeffadhu warri asirra jirtan hundi keessanu nama 5,300 na dhaggeeffataa jirtan hundi keessanu ergaa tokkitti qofittiin isinii dhaama maal isinii ijoollee keenya taatee namoota keenya kun namoota rabbiin karaa rabbiitti fide kun namni saree banii Israa'eelii gadi miti. Tokkittii dubartii saree banii Israa'eelii nyaata afaan keessee fi jannata galte ati immoo nama nyaachiftee beeyta. Rabbiin kee dogonaa miti jannata siif ganna jechuu sitti muban. Rabbiin kee arjaadha rabbiin kee dogonaa miti bara. Bila yakka feete yooti yakkite isatti baqattee na rabbii si araaramu kanas abdii kee qabaadhu. Lammaffaa immoo namnati rahmata gooteef hundi isaa saree bara Israa'eelii gadi miti. Rabbiin saree banii Israa'eelii jecha jannata dubartii sana galche rabbiin sun rabbiidhuma sana mataa keessa kaayyadu kanuma sitti dhaamuban. Galgala mana keetti dhufaa na affeer ustaaz Raayyaanaan jettee jirti. Abu Sa'id. Marhaba. Galgala inshallah si bilbilaa dhufta inshallah inni si bira dhufeetti si galcha inshallah nan dhufa jette kiyaan na barriste. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ergaa dabarsata. Abu Yasir Dafi. Ergaan kee gabaabduudhaan dheeressuullee barbaadu ustaaz akkuma asirra kaafne fuula kana duratti sagantaa ustaaz Shahabuddin gurra isin buusee jiranatti fakkaata inshallah. Amma waa dubbatanii.